Sagaleen kiyya hin dhageessu. Hangaatu dhageeffadhu. Na dhageettaame rabbii jedhiti hangaatu. Abbo rabbii jedhiti lamuu yoo ani si dha'uu miti. Ile qubumaan hagattii tana xiqqoolee si tuqe nama jettee nama waame. Si dha'uu miti yoo haga xumme keessaa kan akkana si godhu. Borullee kan dadhabadee jira. Arrallee kanuma borullee kanuma dadhabeen jira. Sitti dubbadhu dhageeffadhu ka maal lukallee naa dhiqinaan hin jedhin lukallee si dhiqa. Na baadhu naan deemnee naan jettee si baadhee siin deema. Amma booda maqaa kan kennaa hona jalaa bade. Assalamualaikum kamutaa daawwattoota jiru jirtanii jajjabaatanii qabdanii isiniin jecha arrantana viidiyoo ajaa'ibaa qabadhe isiniif dhiyaadhe viidiyoon kun maal jechuun keessan loloo akkuma agartan jechuudha naaf abdii eeguu wallollee manatti hin galle anis mana kana keessaa gadi hin baane jechuudha fincaanii fi yeroon gobboo isa farraa laalee warra ollaa gayyaame abdii irras jirmoo qotee jira gaafadhoo deemee jira yeroo san gabbee hammaa madaqee dafee fincaanii ol diibee olaati jechuufadha Jolle hiriyaa tokkooti irratti dawwaladhee nyaata naafida biskootiidhaan ulaa bananii irraa fudhachaa nyaachaa jiraatu jira jechuudha. Kan hunda miidhaa inni narra fidu deemu kana arkee kan hunda hojjetu jira osoo inni fi jechuudha. Isinuma mirkaneessuu barbaadeeti jechuudha komentaa daawwattoota kiyya. Abdii jechuudha haala akkanarra jira. Haalli isaa haala nama jechuudha nama isaa tolchuu miti haala isaa hallayyatti oofuu jechuudha komentaa daawwattoota kiyya. Tanaafuu isin jaa ammaan tana wanni isin himuu barbaade walumaa galatti abdii jechuun irra dawwalee kottu jeenii ture maaliif oolan jettanii anuma dawwalee yaame wanni dawwalee yaameef baga gammaddee anis akkaatiis hidhaa galtee jiraattu akkaanillee nagaan sirraa du'ee jiraadhu taasisuu deeman jaane garuu maaliif kan hunda hojjechuu deema abdii jiruu ifna jibbisiisee jiruu kuyyallee na jibbisiisee jechuudhaan dhugaa dubbachuuf taanaan akka intalti namaa takkeetti jiraattu na jiraachuu sittin jiru akka ilmi dhiiraa tokko jiraatu hin jiru jechuudha. Saniifuu isin jaakamta daawwattoota kiyya kan hunda kabira honne abdii saniifuu isin jaakamta daawwattoota kiyya arra abdii dawwalee yaamaddee ture maaliif kan dawwalatte honaan jettanii baga gammaddee baga rabbisi gammachiisee jechuu deemanii wanni gammadu baga innillee nagaan bakka takkaa taa'ee teefki isaa keessa deebi'ee nyaata sadaqaa kodoma nyaatu jechuudha isa taasisuu deema anis garuu du'ee irraa jiraachuu deema jechuudha. Saniifuu kan hundummaan tana abdii dhufaa jira hanga sagantaa kootiin hordofaa isiniin jedha. Hangaatu. Bal. Kan siyaamee fuula sirraa banuu miti abdii. Abona tintawatin ibanere hai taida singenne kan siyaame naan jedhini tiine gala kan siyaame fuula sirraa banuu miti maaliif nama tayani pe ani kuwasitin teemna tumettee kana gammachuun dhuftee ulaanaatu mujjirta inshallah niin tumettee kasitti afraniin daftee dhuftee inje fiigichaadhaan barakuma nama sa'aati 24 dullaan sirraan buunee wayina godhaa jirta an nama maraatee miti nama fayyaa qaboonni nama jira nama fayyaa qaboonni tumuuf hin jirtuuti bani waliin haasawna rakkoo jiru takka wanni waliin haasoo hin jiruufu kana jala barbaran banne maa naam tire ambar mana kana dhiisee ganda namaa galaara ko dhaabbadde ati immoo wala dhaabbattee walitti haasoo sammalee wala mantii bira kunnee jira maraataadha kana inni namaa wala dhuuf ka maraataa bira kutteetutu jirta maraataa sirra fayyaa ta'u jiruma maraataa salaamochuu darbee deemu santotu sirra fayyaa ta'e jaartii fi beekaa jiraatu jira. Amma rakkoo jidduuti yaaftan ta'e jiru adda naabaniiti waliin gatteenee haasofnaati naabani. Hayyoo guyyaa takkatti situma guyyaa sa'aati 24 situma an guyyaa takka. Waa'ee sodaadhee waan hin jiru fanulaa sirraa banuu hin danda'u dhimmaan siyaamiif ulaan irratti tumin maaliif na yaamtee bichaa na gaafadhuuti fixadhu dubbii ta'e. Maaliif na yaamte? Deebuufuu jarjara jirtaa miitanii siyaamiif baga rabbisi gammachiiseef siyaam. Na jalaa banme? Hin banu. Maal onni rabbi na gammachiisee onni tana eebbistu maal? Na jalaa ban? Baga rabbisi gammachiisee magruuf sin jedhu. Na jalaa banii sin jedhaa jiru. Ulaa hin banu. Ulaa hin banu. Abboo hangaatu ban? Hin banu. Maali sababni hin banneef? Sababni hin banneef anilleen si hojii jiraachuudhaaf hin barbaadu haada fiddee mana kana keessatti fajjeessee sillee gaashiree galchee jiraachuu barbaadeeti. Of ajjeesa? Eeyyaa. Tooba badhu hangaatu? Tooba namni bira kuteen jiramma. Nama natti illee kolfisiisni tooba badhu hangaatu? Takka waan bira kuteen jira.
Hangaatu dhageeffadhu ka rabbii jedhii. Takka waan takka wanni rabbiin na qabdu hin jirtu. Atis bakka rabbi si gammachiisee mana ilaa rabbi si galchee hangaatu ganaa kalee halgaddaa malee ijaan arguun kee duutuu ijaan agarteetitti akkasitti atillee rarraafamtee fudhamtee deemtaan. Yoo allamuu maqaa kan kee dhaye abdii jettee maqaa kiyyan dhayin. Amma manilleen salphisinii ofilleen salphisinii jaartiin eebalu akkana taate jedhanii rakkoo kiyyaa kan kee gatteennee furannaa balbala na jalaa baniiti taasgaboonni of ajjeestuu hin jiru. Takka wanni si jalaa banuuf hin jirtu. Sintuu sin jedhee barlammoo maqaa keessi dhawa waa ati waan jettee malee waan sirraa banuuf hin jirtu balbala dhageeffadhu. Dhagaymee. Wanni takka mee na dhageeffadhu dura na dhagee. Takka wanni hin dhagoon jirtu. Jiruu kuyyallee jibbisiiftee. Jiruu kuyyallee jibbisiiftee mataa kuyyalleef na jibbisiiftee jirta. Baqa arrabooda hangaatu sagalee siituu hin dhageessu. Sagalee siitii hin dhageessu gana arrabooda. Wanni siyaameef tikkitii kana bichaa siyaamuuf siyaame tikkitii kana bichaa sittiimuuf siyaame malee mush kan dhuftee ulaan irratti tumtuu miti. Ani eega halgaddaatii fi kanaafis jidduu mana kana keessaa gabbee hin beeku. Sodaa keetii fi kunuunti kan hojjetamu jiruuf ati waan dhiira taateef nakkaan duu fedhu jirta. Ani intala shamaraati harka keetii duu hin fedhu maaliif ifajjeesee anuu haada haarabaatiin niin firraa hin gabaabsachuu barbaade. Dhageeffadhu. Saniifuu atilleen baga rabbi si gammachiisee harmallaa jalaa baatee hidaanaaf galte. Ishi dhageeffadhamu haasaa fixatteemi. Na dhageeffadhu haasaa kan kee fixatteemi amma na dhageeffadhu hedduu si dhageeffadhe. Balbala cuftee jedhisteetumaan haasa'uun ta'uudha. Hangaatu rakkoo jidduuti yaaftan ta'e jirtu ni furanna. Lamuu maqaa kan keen dha'u akka feeteetti jiraadhuuti waan ati jette guutuu sii godha. Rabbii jedhi ofiin ajjeese rabbii jedhiti. Waan ati barbaaddu sii kenna rabbii jedhiti. Waan ati hin yaaddu. Wanni baatii tana keessa na godhaa jirtu. Wanni baatii tana keessa na godhaa jirtu. Waa'ee duniyaa tanarrattuu dalagamaatu hin jirre jechuudha. Mee maasi godhe birrii yoo jettus. Qoy yoo birrii jettu sii kenna. Yoo nyaatettu alatti baasa. Hoteela naa qabi yoo jettu hoteela sii qaba. Qonna baasa yoo jettu si baasa yoo ganna buusettu gas si baasa. Si baadhadhee magaalaa keessa siin deemuu malee maaltu naafi. Kanaafuu amma maqaan balleessin rabbii ofiin ajjeesin. Bakka duudhaaf bara maa haadaan firraa qaba. Birrii feetaa rabbumaa jedhiti. Ammaa haandi laako. Si iyyee amma kun olaala akka poolisiin si dhufteeti mana kana cabsan si godha oofeete. Takka duba namni bara haadaan firraa qaba hangati gabbaatuun taa'ee eegu jira malee hangaan dubbii tana si himuu taa'ee eegu jira malee kokkee kiyyoon agartee. Ishi maal feetamee natti mana. Haadaan narra jira. Birrii feetame. Halas. Birrii feetaa kun rabbumaa kootu gaatu dhageeffadhu. Maskootii kanatti fidee hanga lubbuun nama. Ishi mee bane takkatti uumaa sitti hima. Takka wanni natti himtu jirtu. Deebitee cufattaan irraa baname. Hai, ulaas irraa bunee lamada deebi'ee si gabbaasee cufachuu an dhalaadha. Ati maal rakkatti mee dhagaye. Qoonqoon ajjeeftee jirti mana kana keessatti osoo qoonqoon na ajjeefneen akka malaaf irraa ta'uu deema. Atis baga rabbi si gammachiise. Kalaas sittiin dubbadhu bakka hangaati jedhama. Hanga kana sittiin dubbadhu dhageeffadhu ka maal lukallee naa dhiqi naan jedhi lukallee si dhiqa. Ha na baadhu naan deemne naan jettee si baadhee siin deema. Amma booda maqaa kan kee dhawu na jalaa bani. Na jalaa bani. Arrillee akkanuma. Ishi waa sitti maa na jalaa bani. Iftaanillee kanama kiyya. Ani waa takka aboo ama hinaaffaan narra fuudhuuf deema jettee ta'e akkana of ajjeesuuf deemtaa an sirratti hin fuudhu abadan kalaas. Yoo an zaalika marraa yaani zaalika marraa akkana hinaaftee yoo zaalika salaam aleikum jedheen akka waan sirra fuudhee ruutitti ilaali. Yoo salaam aleikum isin jedhe. Kanaafuu isiillee hin dubbisu. Anu rabbumaa jedhiti rakkoo kijaafin kee waliin addaan furanna. Waliin teennee haasofnaa mee na jalaa bani. Takka wanni hojii haasoo hin jiru. Ammaan tanaa'u haasoo saddeeraddee jira haasoo naddeerattee jirti haasoo dadhabeetiin jira deemkee narraa deem. Rabbii jedhe hangaatu birriillee hinaasi. Natti haasaan olini. Ishi birrii waan takka ila dhageeffadhu ka takkatti mana jalaa bani. Onneen harkifattee jirti si hojii haasoo dadhabeetiin jira abdii narraa deem. Bakka baay'ee sitti dubbachuu hin danda'u. Dhageeffadhu hangaatu. Sagaleen kiyya hin dhageessu. Hangaatu dhageeffadhu. Na dhageettaame rabbii jedhiti hangaatu. Abbo rabbii jedhiti lamuu yoo ani si dha'uu miti. Ile qubumaan hagattii tana xiqqoolee si tuqe nama jettee na waami. Si dha'uu miti yoo hagatu miqeensaa kan akkana si godhu. Borullee kanuma. Dadhabadeen jira. Arrallee kanuma borullee kanuma. Dadhabeen jira. Annama qajeeluu miti? Qajeelloon kee gaafa nan du'e garuu mana hidhaa keessan ni qajeelta. Achi asoo? Ichi asitti qajeelloon kee hin jiru. Ajaa'iba. Abbo rabbi jedhiti amma rabbi yoo nama qaban barre rabbi yoo nama qaban bar bishaanuun dhaabata. Bishaan galaanni tokko hoobachaan kute
olin deebi'u hancufni lafa bu'ee afaanitti hin deebi'u arraanni daaga bu'ee olin deebi'u tamam saniifuu wanni kote gana ta'uftee eeggadhu Abboo rabbii ina salphisanii saniifuu naafetu jijiraachuudhaaf hanga baharaa takka ulfaata namni bahara seenee bahara keessaa boontoonni du'a ishi maqaa kee saniifuu ansi hojii jiraachuudhaaf gana na dirqisiisa natti ulfaataa jechuudha saniifuu ani si hojii jiraachuullee hin barbaadu gana wanni ati na sobdu kun dhugaa natti hin fakkaatu an sirraa du'eetuma atilleen jaartii lamadaatiif qaceeltee warabbi si baasee jiraatta waliin hunsiiftaa aman jedhama akkana dhe ni jedhama gaana biratti daahin jedhamaa jedhe iwa no anama fakkeenyaaf yoo na waliin jiraachuu barbaanne sii kee nagaan jiraachuu qabda malee of ajjeeftee ama mee ana miidhaarta moo of miidhaarta ifi miidhaa jira ammoo maqaa isaatiin of ajjeeseeti akka inni rakkatu godha jechuun gaarii miti sirrii miti bakka jalaa baname hin haasuu na rakkoo akkasin jenne ha an if ajjeesee si gammachiisuu barbaadeeti kaalaas of na aan addaa hiikamtee yookaan anaan na hiikettee of gammachiisuu si wayyamu of ajjeestee akkamiin na gammachiista if ajjeesee si gammachiisuu barbaadeeti akkamitti duniyaa kanarra jiraadhu jaartii abdiin namni na beeka akkana ta'uun fadhu yaa akii si hiikaachi booda si hiikaa jaartii isaatii miti jettaamee maal taatisa akka tanayitu ni kaakeetiin dooranaa jira hangaatu rabbi jedhiti waan bakka amma booda waan ati jettuun deema siin jedhee barsiisin tuquuti ati eega yaada fokkataa kana ka yaadaartu ta'e siin tuquuti na jalaa banan hangaatu rabbi jedhi takka wannan sar jalaa banan jirtu ishi tamaamee birrii feetaa birrii illee sii kennaama takka birreen fadhan ishi maal fedhe duu barbaadeeti abdi maa'u dhaabbachuu dadhabee Abboo rabbi jedhiti hangaatu rabbuu maansi qabee bana bakkaana dhiisii abboo rabbi jedhii bani siin jedhaara wallahi abdi sirraa hin banuu ishi tamaam ofiin ajjeesin irraan banii an poolisa fidabre an faduu tamaam poolisa fidee mana kana cabsanii si taaseenani annama tokko dayyaa misiin hin jenneen eega koo ajjeesta annama si waamee kun barbaadoon annama tokko hatti na himtee naaf hangaatu kana walloleettee kaitti na himtu sin barbaadu ishi tamaam of ajjeesta moo ofiin ajjeesta misiin hin jenne an faduu irraa ni fajjeessa fadhu boruu ni fajjeessa ammoo of ajjeestu an poolisa fida kun kalaas na wajjin waa poolisii mana kana bantu malee gaafaan handeetti atuu poolisa naaf itti edabta akkasii dubbiinuu dhumatti kunoo poolisa fidee dhufaa maali poolisa natti fidde naan jedhe anis barreeffama si barreessee laxxafee duullee akkasitti seerri balbala cabsee si taaban wanni balbala sitti onnaa jedhu hin jiruuti nagaan ture kunooti amma baay'ee seera si barreessee sababa keetiin akkaan duu mallatteessee du'aan jebar gidaara si laxxafee daawwattoota keenya waan abdiin jiru dhageessanii jirtan jee yaada poolisaaf si fide jee kee qote angaruu kan if ajjeessuuf miti isaa waan inni jiru laaluu barbaadeeti lubbuu kiyya namaa jee if ajjeessuuf dhugaa dubbachuuf taanaan abdii waan inni jiru isa hanga inni buufatanuu barbaadeeti kaniif waniin akkanaan du'e isa gaddisiisamoo isa rifachiisamoo isa gammachiisaa kan jiruun isa laaluudhaaf dhiiba malee lubbuu tiyya namaa jee if ajjeessu beekatiitiin biraan keessa godhe tanaaf wantoota daawwattoota kiyya abdii ammaan tanaa poolisaan si fide jee kee qote dafee itti dawwalee ifin ajjeesoo poolisaan itti fidin jaane waan mee karadhaaf irraa jechuu maaliif poolisa wana fide dubbiin jabaatti dhugaadhaa jira inni tanaaf wantoota daawwattoota kiyya an kaniin isa kana godhee isa muddamsiisee kana lubbuurra isarra dhaabbaddeefoo akka inni ganaa nan xuune akka inni kabajanaaf godhu kan taasisuuf malee mushaan isa biraan kee osoo hin tahin akka inni kabajanaaf godhu akka inni waan inni jiru waan abdiitu tunarratti fuudhuu deema kan jettuuf kan hunda isaa afaanii baasee waan inni jechuu jiru dhageessanii jirtan jee yaada abdii immoo poolisaan si fide jee kee qote osoo inni poolisanatti dhaqee poolisanatti yaamneen itti dawwalee ani fajjeessuun deemuti poolisanatti fidinee siin laaluu deema jaane kanaafuu isin jaakumta daawwattoota kiyyaa waan daawwattaniif galatoomaadha baay'ee hanga viidiyoo biraatiin wal tachaanu nagaan nuuf tura.